Biyummaa fi misooma keessaa qoodan qabnu guddisuuf guddachuu hin beeynu nirmaannu waajjira fedhe yoo waa jomnee seennu garee kan malee waa keenya argine hin beeynu har'a ilmaan barsiisuu dhiifne wanni eeynu boodaaf isa beeynu dhibdeen kun wallaala arganne ergamaa jaala. Rakkoon nuti qabnu eessa amma qaba dhibee wallaalumaatoo harkaanu qaba yaanni kun hunduma keenya dhiboo qaba ulaa kana cufuun nu malee nyun qaba ibiddi abbuma irra bu'ee qoba wannarra nu qabee bor ilmaan dhaqqaba gaa'imee irriboo waldammaysuu yaalla arganne ergamaa jaala. Waan argaanu qabu garii yaa dubbanne wanni nu rakkanne waan lakkoofsan qabne hawaasa keenya waa gumaachuu dadhabne mee waa'ee dhukkubaa yoo fakkii fudhanne rakkinaa biyyaa kan namu irraa nafne hakimataa jumnaa yeroo dhukkubsanne nun baranne hin beeynu turiin qopheeffanne keessatti dubartoota keenyaaf rakkanne akka goonuu dhabne eenyutu nuuf yaala. Arganne ergamaa jaala rakkinaa biyyaa nama hunda qaba kanaaf fakkeenya kaase waan nu quba malee dameen kamuu baratamuu qaba waan hawaasa islaamaatti ta'e taaba rakkoo walii lama rakkataa wal dhaba waa tarkaanu qaba dhibdee mana yaala arganne ergamaa jaala. Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah alhamdulillah fani'amal mawlaa arganne ergamaa jaala. Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah alhamdulillah fani'amal mawlaa arganne ergamaa jaala. Fani'amal mawlaa arganne ergamaa jaala. Fani'amal mawlaa arganne ergamaa jaala. Dubartoonni keenya ofeedu ijaaban kan naamusa islaamaa eeggatu adabaan garuu dhibdiin bakka hin taane nama dhaaba usriidha jedhamu sitti yaadamuu qaba har'a ilmaan dhalachuuf hakiman laaluu qaba hawaasni keenya meenyuun achi qaba. Injiru hambatu ol qabee qaqqaba dhibdeen kun wallaba keenya kana laala arganne ergamaa jaala. Namni hin facaafatiin biqila maaleeqa akka silaa feenuu ittan siifa keeka silaa waan dubartee dubartuma beeka keenya waasni bal'aan barumsatti deega silaa barree faayidaa taana lawullumseega har'a manni keenya harka namaa eega
أمبا بربك كنيان واللالان أرغن إرغما جالا بكم سولدي كبوتو دندنيو baruuf barsiifachuu wanni dhiibne teenyuuf namni borumata tajaajilu eenyu har'a kunoo biyyaa bu'aa gochuu hin dandeenyu kaleessan baranneef takaalamne teenyu yaabboolee wankiyyaamee wala dhageenyu dibdeen nu mutannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla أرغني إرغما جالا بكم سدوم فنديني خدمنا لربي تمنى إلكو غاري كمنا إن شاء الله قفتكم أتاو القبنا ونمني بران كمنا إسلام ما كمنا ديني في دعوة في سيوسبوا كبانا وما إلهي نتمي قرانا علمي شريعتي فكنيد لي كبانا تكنولوجي أما بره فيدمنا فايدة تركنا دنيا آخرة فيسبوك كل يسوع برباد سوي كني جال كابوس وجرا دبيتين قالين درات كلتين وفلا في قرآن كرومنا undubwa kabaundu matajumna sociology jedan hawasa koranna arteda hukuma gazete satana injinera tane biyatin jaranna ammo sagalen konjuru kufena konundenu ega numoyenyuneina sagalen juru amafgari adambeina khairetin kufane bortana basena kuwan fago sena guyanas de mabula argane ergama ammo sagalen juru nufin rabbi alhamdulillah sagalen jira monju السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كفوني جرا جرتو إلمانا يا بقى جراتني سجلين كوي جرا يجراتي تكتكنا بالرسامي سوغرا عسى تنشيني درتي جرامتي أجا أكو بيكاموني واي أدا جندان واي فرد أنا وانتنا فرد إدو في توقفا واي أمتكين يدري دوارات وما جرودا لما فهموا واي دكتور أبي يرتي فرافكاتا aktivistoota fakkaata yookaan muqabsaawota fakkaata hayyoota fakkaata fulduraan dhufanii abiyyiin faarsa dudubbaan immoo garee uumanii garee jaarratanii abiyyi irratti waan hin taane maxxansu abiyyi irratti waan hin taane suuraa maanna'u gabaasa dhufanii dhiyeessanii abiyyi irratti ummata kakaasuun namoota adda addaatu beektanii keessaan hojjetaa jiru jechuudha. Ummata kana akka jarri dubbii kana irraa of qusatanu itti mufan dhufe yoo didanii jedhanii immoo ragaa wajjiniin finne maqaa jara nama jechuun Oromoon bakka guddaa qabuuf hayyuudha jedhee bakka guddaa kennutuu fi hadda abiyyiin fulduraan faarsaa abiyyi maal jedha dudubbaan immoo deemanii garee irratti uumanii gareedhaan irratti walola hofuufi suuraan taane fidanii asirratti maxxansu gabaasan taane fidanii barreessu waan adda addaatti qabsaa'utti jiru jechuudha. Jarri garuu akka baddaan gurra qabu hin beekanu. Nu waa hunda quba qabnaa jechuudha. Sareedhaa fi maal darbatanii kaanisuma beeknu hubuma wajjimmoo maal jettee jedhan. Amma gaa nutis bakka walirratti naqaane waraabessi guyyaan argatan halkan nama nyaatu jedhan beektanii. Osoo abiyyi jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf warra amma gadi ba'ee shiira kanatti xaxaa jiru kana isa kaan biyyatti galche isa kaan mana hidhaatii baase isa kaan immoo wanti inni jaraaf khayriin hojjetiin hin jiru jarri garuu har'a isa fakkaatanii isa jara fiiga dudubbaan garee ummatanii bakka biraa guyyaa isaa wajjiniin guyyaa isa faarsu halkan bakka biraa garee ummatanii abiyyi irratti ummata kakaasu jechuudha. Informationin jarri gareedhaan achi keessatti hojjetaa jiranu hundinuu bar yoo namni dhibbi nama jibbe dhibba keessaa tokkitti nama jaallatti taati 99 yoo nama shiira namarratti yaadde tokkommoo achi keessaa kan nama gargaartuuf kan nama jaallattu ta'u beeku qabdan isin achi keessaa jechuudha. Ebeelu akkasi ebeelu asifachi bilbiltanii akka namni suni waa'ee gaarummaa abiyyiin maxxansineef waa'ee abiyyiin faarsine goorsuu dhiisaati yoo aangoo barbaadanii rabbii keessan kadhadhaa kalaas
erga abiyyi jechuudha eebbaanis ta'e qabsoodhaanis ta'e gara barbaadeen masaraa sana seeneeras hanga guyyaa tokkollee maan ta'een angoos bakka sana argate namichatu hangan iddii kana ol darbadhee iddiin kun gaaraa gaddeebitutti aangoo naa kenni jedhee ka'ee namichi aangootti ka'inaan iddii ol darbatee ka'ee garba haadha keeti jedhan aangoon xiqqoon qabdu siin jechuu barbaade xiqqaati waggaa tokko caalaa bulcheera har'a garuu ati yeroo si arginu waa'ee abiyyaa farsita yeroo si arginu abiyyi jiguun qabu etta garuu duddubbaan jechuudha booddeerra nama walitti qabdanii garee umtanii abiyyi akka ummanni abiyyiin jibbu waan dur ta'e haaraa fakkeessitanii fiddanii asirratti gadhiisu eegaltan jechuudha namni yeroo haqa kana baasuudhaaf dhugaa jiru fide asirratti maxxansinaa maaliif nu saalfachiiftaniif aan jettanii walitti bilbiltanii nama saaxiluu eegaltan jechuudha nama kadhachuu eegaltan jechuudha siin namoonni summii akka kana ummata jidduuf mootummaa irratti ummata kakaasuudhaaf summii akka kana hojjetaa jirtan wallahi tokkoon keessan maqaan keessan ragaadhaan nu bara jira maqaa keessan gadi yaafne akka ummanni amma fuudhee mataarra sisin baate kun mataarra akkuma nama buna keeshaa mataarratti baate lafa buutu sana akka namni ofirraa sin darbatu sin gochuuf deemna isin malee beekaan hin jiru isin malee hayyuun hin jiru abiyyi kan jaallachiise dalagaa isaati haqa isaati malee walola afuufeetii miti jechuudha garee umtee sarratti hanga qabsaatu dhaqiiti kottee duudaan ummata keenya arargee fixaa jirti gadi ba'i sagalee ta'eef gadi ba'i iyyiif imimmaan kee facaasi dubbadhuu fi hanga abiyyi irratti ummata walitti qabdee duultu aktiivistoota itti walitti qabdee ati abiyyi irratti kakaaftu jechuudha deemiti ummata dirree dawaan nu jalaa dhumaa jiran ummata nagaa kan ummata jaalalaa kan ummata rahmata kan nu jalaa dhumaa jira guyyaatti yoo xiqqaate nama meeqatu nu jalaa du'aa jira dhaqi ummata sanaaf sagalee ta'e miidiyaadhaan akka gabaafamu godhi gadi ba'i waa'ee san diskeshinii godhaa waa'ee tonkolii gadi baatanii sin tonkolii faffacaasurra gadi baati lubbuu namaatiif iyya aangoon gaafa rabbiin namaateef gaafa rabbiin bakka sana nama kaayetu gadi baame bakka sana gaama jechuudha akka nama nagaa uffatanii keessaan summiin faffacaasinaa ummatatti akka qeerroon abiyyiin jibbu akka ummanni oromoo abiyyiin jibbu akka ummanni Itoophiyaa abiyyiin jibbu keessaan deemtanii inodhina akka hodhaa akka namas gundoo hodhuutti maqaan gareen keessan dirasinu bira ga'ee jira isiniif maxxansinaa maqaan gareesin walitti qabdanii faan jechuudha namoota achi garee kana qindeessitan illee tokkoon keessan iskiriinshuutii hojjiniin isiniif asitti darbamuuf jira namni shiira hojjetuuf namni tonkolii keessaan deemee hojjetu kun jechuudha yoomillee akka milkoofne beekaa yoo inni dogongoree jiraate dhaqi gargaari bira dhaabbadhu akka inni shiira kana hojjenne akka inni dogongoree sirreessaa deemee malee akka inni kufu akka inni maal jedhu akka yoo abiyyi kufu waan ati dhaqxee ofii keetiif bakka sana galtu seetee moo yaa namichoo yaa namana ofiin of beekta maqaa kee yaa eebelu maal jenne si waamuun barbaannu nuti asirratti ajandaan taane fiddee asirratti ummata namoota du'aa jiranuuf namoota dhumaa jiranuuf merre miidiyaan waa'ee ummata dirree dawaa dhumaa jiru kan gabaasaa jiru eenyutu dubbatee fi eenyutu iyyeet fi eenyu jarumti illee nama dhaban jechuun namumti ummata dirree dawaati dubbatu nama tokko dhabne nama angoof gaggabu malee akka nama sakaraan isa qabde inni nuti guddaadha hayyuudha jenne maqaam asirratti baanne illee achi gadi bu'ee akka ijoollee dhoqqeedhaan dhabachuu eegale jechuudha nu sodaa nama tokko hin qabnu wajii keessanii sagalee keessanii waan isin namatti barreessaa jirtanu maqaa garee keessanii maqaa keessan hunda finne asirratti gadhisuuf deemna jechuudha of qusattan taatan of qusadhaa yoo diddan immoo walaa hayyuu walaa jinni walaa minaamin yeellam nama khayru hojjetuuf nama qabsaa'u nama haqaaf dhaabbate ni kabajna abiyyiillee yoo sharri hojjeta ta'e sallee gadi buufne akkuma namoota amma qeeqaa jiru lafa keenyaan garoo osoo namicha aangoodhaa jettanii hojii isaa malee fiddanii isan bakkaliina akka taayifoidii maal ummata akka nama bishaan dheebote aangoo dheebote maraatu kana dhadhabne dhugaa rabbii
eda jaaketti uffachuun qofti nama guddan taayisu hanga dhuftanii ajandaa biyyi godhattanii waan hin taane tonkolee asirratti maxxansuu fi asirratti babarreessuu dhiiftanii osoo dhugaa dubbachuudhaan ummata Harargeetiif sagalee taatanii ummata Harargee sanaaf birmattanii silaa wallahi ajrii qabdu yoo xiqqaate lubbuu nama tokko yoo baraarte garuusin waan hin taane fida abiitu hojjete waan hin taane fida waan sabaatti hojjetame faan fidanii amma abiitu akkas poolisii maal jettanii dhuftanii asirratti nur jalaa maxxansitu yeroo soobni keessan hojiin keessan immoo isin irratti naqaamu immoo deebitanii keessaan nama kakkadhadhaa hojii keenya maaliif nurkaa fashaleessitanii nu beekaa akkas goone isin beeknaa hundi keessanuu maqaa keessaniif finnee asirratti barreeffama keessaniif waan isin dubbataa jirtan hunda finnee akka ummanni amma kaasee mataara isin baate kun akka baatamtan sana fuudhee akka lafa isin kaa'u gosin goon ajandaa barbaadadhaa ajandaa bira yoommoo aangoo ta'e guyyaa rabbiin riskii kee bakka sana kaa'e inuma qaqqabda suuta malee sana nama gatanii kaa'anii nama darbatanii kaa'anii ofii jiraate osoo namni wambarii tokko irratti wallalu achitti dhumuuf dhufu guyyaa keessan eeggadhaa inni nu sabriidhaan waggaa meeqa opidiyoo keessa taa'eeti kan inni dhaqee bakka sana argate ala teessanii walin rukutinaa ala teessanii ummata walin ficcisiisinaa ala teessanii ummata Oromoo abiyyi irratti hin kaasinaa ummata Itoophiyaa abiyyi irratti hin kaasinaa inni garee uumanii ummata walitti kakaasuuf ummata wal nyaachisuuf maaliif barbaachise ummata walitti kakaasuuf maaliif barbaachise arrabaan dhufanii damma dibatanii asirratti dubbata keessaan summixatu maaliif barbaachise maalis hin godhe namichi hin balleessaani nama badii isaa sirreessi gargaarin deemi bira dhaabbadhu yoo isa cimsitee bakka isaatti dhaabbachuu dandeessa yoo isa shiira adda addaatiin kuffistee bakka isaa dhiisiiti biyya sana keessa dhiisiiti gandallee bulchuu hin dandeessu wallahi namoota akkas godhaa jirtan yoo irraaf deebisuu dhiiftanii yoo irraa dhaabbachuu dhiiftanii maqaa keessan barreeffama isin namaa barreessaa jirtanu maqaa garee keessan dirasi finne asirratti isiniif gadhiisuuf deemna wallahi hanga isin waan kana irratti dhaabbattanu wala gootummaan wala maaliin hin jirtu wal salphisu dhufa gocha akkanaarraa of dhaabbadhaa kanas immoo gandummaa jedhaan haajaa gandummaa keetiin qabsiifuu jennaan nama meeqaan wal nyaadhee jira nama uffata nagaa uffatee nama nagaa fakkaatee asirratti dhufe afaan damma dibate fuulduraan summii namatti facaasu ha'uuzu billaa namumti nagaa kun karaa kamiin nama nagaa arganna nuti namni qulqulluun eessa jira addunyaa kanarratti mee nutti himaa namuma qulqulluu kana dhabne rabbiin sodaadhaati abiyyi akkas ta'uu qaba abiyyi kufnaan akkasi gaafa immoo keessaan immoo citii keessan dhageenyu wajiin keessan kan biraa osoo of qusattan isinin wayya osoo wal kabajnee wayya bari rizqii abiyyin nyaattu innis ka ammuma rizqiin isaa achi keessa jirtu fudhatee baa atis gaafa yoo rizqiin kee achi keessa jiraatte galteenuma bakka sana osoo hin gahin wanti si darbu hin jirurra yoo rizqiin kee bakka 4 kiiloo sana jiraate guyyaa rabbi jedheenuma galta garuu obboleessa kee achirraa darbattee bakka sana galuudhaaf maraachuun kee baay'ee tokko nama gaddisiisa maal so nama guddaa jennee hayyuu jennee bakka guddaa isinii kennine lubbuu keenya dabarsinee isinii kenninu isin immoo deebistanii shiira obboleessa keessan irratti xaxuun kun maa inni karaa basti saaqxanii akka ummanni bineeyyiin itti duultu itti gootani garus wallah sheemiidha ishee ani waa tokko sin sataruun beeku dhugaa dubbachuu ammas dubbiin kun hin dhaabbanne taanaa wallahi maqaa keessan hunda maqaa keessan maqaa maalii keessan ajandaa keessan soba keessan fiddanii asirratti immoo maxxansitan kana keessaan waan namaaf barreessitan kana waan keessaan naqxanii namaan mari'attan kana hunda finnee akkana baabbarraa asirratti gudii keessan isiniif yaafna ummat soba irraan abiyyi keessaan immoo jechuudha wanti isiniin hojjetiin hin jiru afaan keessan dhadhaa dibbadhaati asirratti waan hin taane namaan deemtanii waaliif hojii keenya nu jalaa soba goota afaan jettanii nama kadhattu jechuudha yeroo namni hojii keessan isin saaxilu
abiyyi irratti soba barreessite ata hadhaa abiyyi irratti shiiraxatte hadhaa abiyyi irratti waan ta'e goote bor 4 kiiloo seenuudhaaf risqi kaleellam yoomillee hin galtu bakka sana hin funfattu shittaa'uun attaaganyam isaayyuu 4 kiiloo at jannata wayiseetemo osoo isa dhiifsani jannataaf yookaan immoo khayrii biraatiif osoo ummata dhumaa jiruuf osoo akka kana gaggabdani silaa bareedaa ture nama sagalee tokko ta'uuf dhabne nama harargeeti jechuudha nama dirree dawaati nama sagalee ta'uuf aalii tokko nama gadi ba'ee quuqama jara dhukkubni jara dhukkuba kooti jedhee dhufee bakka kanatti dubbatu nama tokko aalii tokko dhabani beektanii nama angoo gaggabu malee nama oromoof dubbate gaggabu takka amma warra ergasi oromoof qabsaa'e jennu keessaa nama tokko dhabne amma sa'aatii kana isin garuu maquma keessaniif angoo keessaniif zinnaa keessaniif fiffiigaa ummata alumaa jiru ummata fide kan karaa saaqee ummata nagaa abiyyi irratti ummata kaasuudha jettanii kan ummata iyyuu ficcisiisaa jiru sin malee namni tokko hin jiru ummata miskiinaatu dhumaa jira alarraa sa'aatii kana maaltu si barbaachise garee uumuun maaltu si barbaachise abiyyi irratti nama kakaasuun maaltu si barbaachise abiyyi irratti soba barreessitee maxxansuuf keessaan wal mari'achuun gadi ba'ee ummataa wajjin mari'adhu gadi ba'ee ummataaf hojjedhu holqolka keessa galtanii halkaniif guyyaa abiyyi irratti mari'adhaa garee ummadhaati miskiin baay'ee garaa nama ammaattu dhugaa namoota nuti gurguddoodha jennee bakka guddaa isinii kennine isinillee bakka kanatti argamuun baay'ee nama saalfachiisa ragaa nu soban dubbannu beekaa ragaa guutuu wajjin finnee gudii keessan asirratti maxxansuuf jirra paabilikii irratti namni jechuudha amma mataarra sin baate kun gaafa dubbiin tokko achi gadi baate hundi nu quc godhe teessuma keessan irra sin kaa'uuf deema abiyirte akkas godha isaaf hin dubbatina abiyin hin deeggarina beekaa akkas goone beekaa akkas barreessine beekaa akkas goone astaghfirullah baay'ee tokko nama saalfachiisa dhugaa ummata hangoodhaa gaggabu ummata akka kana hin argin yaani hin saalfattanu baddaan gurra qaba yaa jamaa yeroo waa tokko hojjettanu summummaan keessan isin keessaan hodhitanu kun akkasinaatti shulluqqeettee achi gadi baatu bara angasin abiyyin jibbitanii afaaniin abiyyin faarsaa keessaa summitti xaxxanu namni immoo sana caalaa lubbuusaa dabarsee isaaf kennutu jira dubbii oromooti garuu manni kun immoo oromoof miti kan jarri fiffiigaa jiran aangoottidhaaf malee abiyyin yoo kuffisuu barbaadde gara biraatiin deemi keessaan akka nama boritti itti gurmeessite namatti kakaasuun hin barbaachisu kan miidhamaa jiru miskiinatu jidduutti miidhamaa jira malee isaa miti sa'aatii kana jechuudha maal yoo kuffiste maal yoo aangoorraa bu'e garuu maaliif duubaan wanti kun irratti mari'atame maaliif kun irratti gareen uumamuu barbaachise hojii meeqatu isinirra jira amma sa'aatii kana waa'ee Harargee dubbatteetta waa'ee Dirree Dawaa dubbatteetta yoo xiqqaate torban kana ummatatu cafacafamaa jira ummatatu dhumaa jira maaltu dubbateef gadi ba'ee waa'ee Harargee maaltu waa'ee Dirree garuu gootota meeqatu hayyoota meeqatu artistoota meeqatu achi keessaa ba'ee amma jechuudha doktaroota meeqatu achi keessaa ba'ee mataa wal isin qabachiisaa jira garuu namni hayyuudhaan jedhe gadi ba'ee ajandaa biraa gadi ba'ee asirratti lallabee gad deebi'a malee namni waa'ee Dirree Dawaa namni waa tokko dubbatee hin jiru amma sa'aatii ammaa kana keessa waa'ee abiyyi mari'adhaa isin galgalaaf ganama diinaa wajjin garee uumaati baay'ee tokko nama gaddisiisa isa keessaan abjuudhaan anta abjataa turetu dhufee asirratti zaayiraan immoo afaanii ce'ee jennaan asirra miidiyaa irratti faan dubbata inni kaan immoo sila dudubbarraan itti mari'ataa jiran utuu harkaa ce'ee qaba jedha harkaa jaallatee miti rabbumatti kosaa darbachiisa maqaa nama afurtuun harka jira maqaa nama afur hayyoota jenneen waggaa meeqa jira wajjin iyyaa jiru nama ajandaan keessanii maqaan keessan icitiin keessan nurka jira maqaa dhawun hin barbaachisu abbaan of beeka asif achi fiigdee miidiyaa irra ganda keessa deemtee ummatan kakaasiin abiyyi irratti diinatti kan ittiin kakaasiin abiyyi gaafa inni riskiinsa kiiloo sana keessaa yoo ba'e inuma rabbiin baasaan atis immoo gaafa riskiin bakka sana jira jedhame
gaggabin amma wanti si gaggabsiisu hin jiru aangoodhaa jette maal dheebuun amma kana erga seessa turtanii osoo ayla maaramiif mallasin miila qabdanii akkas kuffisuudha achi batti siqattanii akkas gootan baay'ee tokko nama gammachiisa haadha garaa fuula sinitti kenne jenaan jala deemaa isa faarsaa garuu lubbuu isaatti faan irratti mari'adhaasin garee ummadhaati ha'uzu billaa akkamitti bilisoomuuf deemnaga akkamitti biyyi keenya biyya raakoliin summuun akka kanaa jirtu ani abiyyiif miti kan gadde beektanii biyyattiin dhumti sun garam deemaa jirti bar aangoon kan hin jijjiiramne kan irraan bune kan rabbiin qofa abiy borbuuf deema mooji eenyuun nu fiduuf eenyuun bakka san nukaaf akkasi maraataa jirtanu Allahu a'lam nama qopheeffatanii yoo qabaatanii hayaakumallah nu bilisummaan jiraachuu barbaanna sammuu qulqulluun jiraachuu akka biyyoota biraa nagaa taane jiraachuu barbaanna eenyullee abulchu garuu abiyyin buuftanii bakka sana eenyuun buusuudhaaf kan isin gaggabaa jirtan eeboluun buusuuf jedhaa dubbadhaame eeboluun qopheessinee jirra bakka abiyyi sana buusuudhaaf yaaqee rokai keessaan deemte hodhaa kee hodhuurraa akka nama gundoo hodhu ifa ba'i dubbad asirratti sobdee dhufte abiyyi akkasii yoo abiyyi kufee akkasii garuu keessaan immoo wanti nu dhageenyu waa biraati shame on you baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi namoota akka kana namoonni maqaan keessaniif isin keessaniif wantu hundinuu nurka jira yoo isin diddani ummataaf gadi baafne quuch gaafa sana namni qulqullummaa keessaniif xurummaa keessan addaan baafata ajanda keenya nu jalaan ballisna adara nu beeka akkas goona adara abiyyin akkas gochuuf akkas goona adara nama guddaa miti isin qabsaa'ota miti isin hayyoota miti isin wanta akkasii akkamitti isin irraa eegama asimmoo kottaati akka nu waa tokko hin dubbanne afaan nu qabsiisuudhaaf nu sossobaa keessaan immoo garuu gareen keessanuu maqaan isaa nurka jira yoo barbaadan jechuudha beeka akkas goone nu abiyyin dadhabsiisuudhaafi akkas goone beeka abiyyin akkas gochuudhaafi bannaat በጣም ታሳዝና ባይ tokko nama gaddisiistu dhugaa rabbi jiruudhuma akka kana jiraachuu nama akka waan akkanaa hojjetaa jiruuf sammuun dhumti isaa boqonnaa akkamii qabame kan hin beekuu barbaadu waan jechuudha sammuun dhumti kee boqonnaa akkamii qaba fulduraan ilkaaniin nama gurguraa keessaan summummaa akka kana hodhuun ana ammaaf maqaan garee jaraa keessa nama afur isinii fiduu dandeenya ragaadhaan jechuudha nama afur nama garee uume abiyyi irratti ummata akka kaasaa jiru waan sobaa dhufee maxxansuudhaaf kan sadarkaa olaanaa qabee jiru namoota dhaqeessa immoo shiiras jaraa sana saaxilee immoo keessaan deemanii kadhachuu maaliif hojii keenya nu jalaa balleessitu namoota afran kana gadi finnee maqaa jaraa isiniif saaxiluuf jirra jechuudha ammaaf yoo jarri maqaa jaraa mataa jaraa beekanu yoo didan immoo nuyyuu waan itti hojjennu beekna jarri keessaan summii jaraa facaasaa jiru miti nummoo finne ummatu marratti kunoo namoota isin qabna jettanu namoota nuti ijoolleen dhiiraas deemtanii arraba bantanu jechuudha isin aslan jechuudha rabbiin gaafa isin uumeeyyuu arrabaan isin uume deemi bakka dhiiraa dhaabbadhu shi bakka dhalaan dhaabbatiin dhiira yoo taate dhaqi bakka dhiiraa dhaabbadhu dhalaa jala deemte afaan keen baniin kaftaa rikardi arrabaa kuttan ha'uzu billah nu beeka akkas goone astaghfirullah wallahi alazim baay'ee tokko ofitti gadde sammuudhuma kana qabatanii rafanii akkamitti bulummanni kun ummata asirratti akka nama uffatanii ba'anii nama fakkaata dudubba alkan abiyyitti qabsaa bulu ganama kaanii abiyyi ya weeli jedha rabni ya weeli dhugaa rabbi ya weeli wallahi salphanne an wallahi an nama bakka nama abdadhuuf nama nuuf jiraata jedhee
nama nuuf jiraata nama bakka guddaa qabuu fi yeroo qoshashaa akka kana irratti argu baay'ee tokko na saalfachiisa wallahi garuu maaliif barbaachise wanti kun garuu maaliif wanti kun barbaachise sa'aatii kana ummata lubbuun daraaramaa jiru ummata biyya ofii keessatti taa'uu dadhabee ilmoo isaa dhabaa jiru kanatu gadi baanee sagalee taanee fi iyyine maal rakkoo qaba kan abiyyi irratti duuluun booddee barbaachisa abiyyi naangorra buusuun booddee barbaachisa itti qaqqabdu rakkoon hin jiru suutaan namni hundinuu kan itti qaqqabdu riskii ke du'aa godhi taayiti tonkon lamaan maal sarra mali kilo afur seenu jannata keessa seenu seetanii moo ha'uzu billah namni aangoodhaaf akkas wal fixuun miila wal takaaluun subhanallah wallahi namoota gurguddaa namoota hayyoota keenya namoota kabajnu namoota jaallannu namoota ani wallahi osoo lubbuu kee kenniif jedhe lubbuun ko namararre garuu dalaga akka kana yeroon irra argu wallahi doo wayya beektani namumti maal nuun jedha bar namni dhageetti nama dhagaa bar dhageetti ke gurri ke ala jira bar yaa ummata yoo ati alkanoffatte dukkanoffatte yoo waji akkamillee hojjette gurri ke dhageettiin ke ala jira ati garee ummatte dukkanoffatte sarkilee hojjette kilaasii cufatte wajii kana hojjetaa jirta garuu namarkaa morabbiir ka ba'uu dandeessu citiin ke hundu firfirfamaa jira qeerroon numti ati abiyyi irratti kakaaftu kun gaafa citii ke kana sirratti bare wallahi bare ana mana seenaan nama ol ka'uudhaafis gadi bu'uudhaafis guyyaa tokkoof sababa tokko qofa barbaada namumti ati abiyyi irratti ummata kakaaftu kun gaafa gudii kee barani gaafa wallahi citii ke kana sirratti argani atille sadarkaan kee akkuma sana buuf deema maalummata kana angodha bacirraa uffata gattani bara ofirraa osoo rabbiin aadalaatuma lubbuun jiru abiyyi nagaadhaan bakka sana gadhiisee jennaan abbuma dhufee bakka sana taa'ee ummata kana walitti takaa'u arguudhumaaf hin gaggabe'an jacha abbaan kun aan jedhu tokko reefu wallahi suma wallahi sobanaan jechuu dandeessu jacha abbaan kun daa'ima ta'ee dubbatu tokko reefan of amma reefu naagarte dubbittiin baay'ee tokkoon gadde dhugaa rabbii maal sadarkaa kana baraan abiyyi badiin qabuuf miti ni badii dhibbatti qabaachuu danda'a khayriis qaba dadhabinas qaba garuu dadhabinaati garee irratti ummatatti sassaabdee alkan uffatte dukkana uffatte diinaa wajjin irratti mari'atteeti miti kan ati abiyyiin sirreessitu akkaataa abiyyiin sirreessitus jira yoonnillee didee ati qeerrootti kakaasus dandeessa asin isa fakkaata duubaan immoo namatti kakaasuni dhaqxanii immoo nama kadhachuun maaliif barbaachise akkas nun godhina adraa akkas beekaa goone astagfirullah wallahi namoonni as jala deemtanii maqaa namaa ebeeluu koo maaliif tuqxe aan maqaa namaan dhufni guyyaa amma fidee ragaadhaan asirratti sii maxxansee mataa kee gadi si qabsiisu jira haqa dubbachuudhaan wanti gaafa lubbuun koo baatee biyyee nyaadhe qofa haqa dubbachuu dhaabashi an eenyullee taanaan badii irratti argina dhufee firfirsee likki itti mee deemaan gaafa kayrii hojjetis akkuma kana dhufeen asirratti isa faarsee mataa kurra baadha suuraa isaa maxxanfadha abiyyiin iyyuu taanaan gaafa inni badii jimmaan keessatti hojjetamaa ture isallee gadi fidee ummataa facaaseen dubbadha isarrattis immoo tonkoliin yeroo summi facaafamullee gad taa'ee siin laalu maal si godhe namana hanga sadarkaa amma anillee ergan dhaladhee abiyyi fi Hayilamaariyaamii fi Mallas hanga ta'e irraa qaqqabeera jechuudha umrii koo kanaan jechuudha nama amma wana Itoophiyaa waamsise keessa yoo ati mootummaa shanjaa arguu dandeessa sana keessa nama tokko gannaaf dhimee kan nuti maatiin illee taa'anii nu ilaalanu zabitu eeganu ummata taa'ee ganda eegu mtinaani birdilibsiin maranii biddaan gubaa turan nama maqaa Itoophiyaa waamsise hanga amma wana keessa mee
abiyyi malee eenyunni sadarkaa kee kan fuudhee addunyaa irratti si beeksise galata dhabdanii amma abiyyi irratti ummata wal kakaasu eegaltan qeerroon numti gaafa shiira keessanii fi ummanni isin amma garee keessa galchisanii kun gaafa shiira keessan arge liiftii qabataa dhufe dubbiin matuma keessan irra dhaabata kani karaa banee karaa saaqee abiyyi irratti abiyyin tuqna jettanii ummata nagaaf ummata qulqulluuf ummata miskiina ficcisiisaa jirtan oduu sabaa dhuftee maxxansitee namni si saaxilaan deemte keessaa kadhachuu maaliif si barbaachise hin kadhatin atooti soba bari yoo ati barruus ta'e teknooloojiis fayyadamte waan barbaade fayyadamte fiddaa asirratti soba maxxansitee ummata nus si gawwaa si akka kooti feesbuuk irraa yitu sobsobuu dandeessa garuu immoo namoota sammuu qabanii fi rabbiin immoo sobuu hin dandeessu hattuun namni waa tokko sobee waan tokko maqaa nama balleessuudhaaf deemu saaxilamuun saaf irratti baramuun saa inafu beektee hin qaabbataan gawummaan hin barbaachisu bar sa'aatii ummanni qaroomee sareen illee qaroomte konkolaataa oofuu jirtu keessa nummoo gaddeebinee akka intinaatti yaaduu hin qabnu akka namaatti yaaduu qabna namallee abiyyiin deeggaru keessaan deemtanii kottu gara keenya beeka akkas goona nuti akkasi wallahi nama saalfachiisa kottaan illee na kadhadhu nama dubbii haqaallee qabatee waa'ee abiyyi dubbatu hin dubbatiin adarraa nu beeka akkas goona sammuun namaa kun garam deemaa jirti maal inde badullaan akka kan tigliidhaan wanti dhufu jira uleedhaan wanti dhufu jira wanti akka kana miila namaa qabanii nama tarkaanfataa jiru miila isaa sakaalanii kuffisuun maaliif barbaachise ummata nagaan tarkaanfataa jiru asin walqatti bantu asi dallaa cabsisiistu asi maal gootu asi ummata walitti naytu asi ummata nagaa qabdanii miskiina dubartii meeqa asin masaanuu gootan ilmoo nagaa manaa baaftee faan reeffa kan hin argine sababuma abiyyi irratti ummata kaasuudhaa jettanii ammaaf waa'ee keessan baay'ee dubbachuun barbaadu gaafa rabbiin jedhe icitiin keessan martu bahee jira beektanii faffaca'ee jira gaafa ijji qeerroo isinirra bu'ee wallaahi akka maqaan keessan ol kaafame dubbatamaa jiru maqaan keessan ziqqeedhee lafarra kufuuf deema adraa osoo kabajnee wayyaa osoo gatteenye wayyaa osoo maqaa keenya eegganne wayyaa ammala baboo eegaltetti waa'ee interneeta kana immoo nama tokko rkaa gadi baatee keessattuu qalqalloo si akka korran ga'een icitiin nama sakandii tokko keessatti biyya sadiifan ga'an garuu ammaaf immoo gadi hin baasu maaliif yoo ta'e badii isin nu umtan irraa waan gaarii isin hojjettantu caala nu akka namaatti yaanna waan ta'eef isiniif obsina isiniif eegganna isinis immoo badii keessan irraaf deebisaa yoo diddan immoo icitiin yaa'uuf deemti wallahi icitiin yaa'uuf deemti namoota shiira kana hojjetaa jiru namoota abiyyi irratti garee uume waan badaa hojjetaa jiru kana gadi ba'uuf deemti garee keessan sana garee nagaatti jijjiira isa silama shiira itti xaxamaa jiru achitti diskeeshiniin keessan waa'ee abiyyi kuffisuu sana dhiisaati akkamitti ummata du'aa jiru kana birmannee fi ummata kana irraa dhaabsiifna komaandi poostiin ajjeesu kottee duudaan illee itti akaatu eenyullee ajjeesu ummata nagaa kanarraa akkamitti lola kana dhaabnadha malee abiyyiin akkamitti kuffisna isa jedhu garee sana maqaa isaa jijjiiraa mata dureessa gaafas icitiin keessan akkuma nu bira geesse nu biratti hafti yoommoo gareen keessan akkuma kanatti itti fufa ta'ee abiyyi irratti qabsaa'u ta'ee icitiin ana bira dabarfate nama biraa geenyaan ana bira qofaallee miti icitiin gadi baatee jirti ammas taanaan maqaa keessan wantu barruun keessan dubbiin keessan sagaleen keessan wanti hundinuu baatee jirti ummata bira gaggeessee jirti beektanii gaafa achi dabarfattee gadi baate ammoonti nagalchuun jiru ammallee dubbadheen jira namni dogongora saarraallee of deebisuu qaba warri angiriif maal as jalatti natti ergitu bannaatatu mataan gad dhaabbadhaa deemaasi sobarratti namni eenyuun yoo ta'e gargaaru haqarratti nama wajjin dhaabbannaa sobarratti eenyuun gargaaru hin qabnu nuti shirri abbumaan baati summin abbumaan baati
Yoo ati summii ilmoo nama tokkoo fi qopheessitee lafa keessatti ilmoon namaa sun hin nyaatin ilmoo keetu nyaattee dhaabamti beektanii. Sa'aatii ilmoon namaa odaa mudaa abiyyi ajjeesaa jirra jettee surreen siqalawnaas kan na jaakkeettu sulata lamaa madabbataa qalla jaakkeettii fi keef surree kee fannifadhuuti isarratti dhukaasi abiyyi irratti miti ishii. Abiyyi sin gattuun akka keetii konkolaachisaa sirra deemtaa wol jedhu miti kan ajjeesu boombillee itti darbattanii rabbiin irraa hambise beektaa. Masaraa mootummaa keessallee intina wattaadara meeqatti ergitanii dhadhabdanii. Don't worry lubbuu abiyyiif. Ebba haadhaa qabaa, ebba biyyaa qabaa, ustaazootaatti ebbisee gaafanni horii tiksu keessa du'aa haadhatti sanatu sasiin. Garuu waan baay'ee dubbachuu hin barbaachisu. Itoo ajjeesutu maqaata ajjeeftanii barsiin hin dandeenye malee. Ajjeesu moo yoomirraa teessani yoomirraa dhaabbattani hin dandeenya hin milkoofne malee. Rasaasa ati abiyyiif qopheessite ofii keetti mataa keetti naqadhoof ajjeesi. Yoo abiyyiin dhadhabde galtuu abiyyiin ajjeesaa jirra kiftaaf. Wandi naski nukuta bar akka rabbii jira malee akka keessan imma ajjeeftanii barqaata. Abiyyi si akka keetii konkolaataa harabaa yookaan konkolaataa faranjii qabee afaan isaa akka saree bishaan dheebotti banaa deemu seetee moo abiyyi? Abiyyi tamaara sono baciqqallaatu no meedoo shi baramsaan deema kotteedhaan deemaan jiru shi. Abiyyi ajjeesuun qaldee wayii seeteemu. Saree abiyyi saree qeejara abiyyi eegduyyuu najjeeftu yaati dhiira taate galime. Abiyyiin dhiisiiti abbaatti illee nama meeqa ergamee turame abbaallee rabbi rahmataa godhuuf guyyaadhaan du'anii qee deemtanii. Barnu beekaa waa hunda yoo walirra dabarfatanii malee walii wajjin jiraachuun hin danda'amu jennee waa hunda obsinee taa'aa jirra bar. Waa meeqa gootanii akka rabbii jira ammallee. Akka rabbii jiraas akka rabbii jiraataas akka nama miqqanyaaf hinaaftuutti abiyyi qaata du'e. Yeroo meeqa tarkaanfii isin irratti hin yaadin wanti sarratti hin madaalamin wanti abiyyi irratti gochuuf hin yaalamin wanti tokko hin jiru. Hin milkooftanu sammallee inshaallah. Ganaa abiyyi ajjeesuuf deemtaa barruu kee amma aanu akka seenaatti kaasee lafa kaayyedha ishee. Surree hin siqalnaa ማለት ነው ከነ ጃኬት ከ surree kee fannisiti yoo intina qabaate dhukaasa qabaate irratti tara Muhammad trainingi godhishi. Abiyyi miti saree qee abiyyitti dhalatte yoo ajjeesuu dandeessu fasaa. Kan ajjeesuu dandeessu ati suuraa bilillee balleessuuf suuraa abiyyi akkas gochuu wandinati yaadallam. Wandinati nuti beeknu kana miti dhiirummaan. Dhaqiitii biyya kee fi ummata kee kan fixaa jiru yoo dhiira taate dhaqiitii isa ummata kee irraa deeffadhu. Abiyyi irratti waan aggaammatu dhiisiti kan dandeessu dhaani jennaan gawwaan galee jaartii dhaani jedhan. Dhaqii ummata dirree dawaati birmadhu. Deebitee ajjeesisuu irraa dhaqiitii isa ummanni ormitti duulee ajjeesaa jiru dhaqii irraa deebisi. Abiyyiin ajjeesaa jirra. Ba'aafummaa la taqammaaq samaayi qarbu nama. Nama taa'ee dubbatuuf basamiin leelaaltee kunoo as jira jetta bar dhiyoodha lafatti. Isin kan dandeessan suuraa bilillee dhiira gochuu suuraa bilillee intinaa wajjin wal fakkeessitanii lafa kanuma dandeessu qabsoon keessan kan. Abiyyimmaa bakka itti abiyyi ajjeesuun immaa yaaltanii boombii sin mataarraa gad darbattanii iyyuu rabbiin harkarraa kaayyatee malaayikaa dhukoo keessa kaayyatee achi jalaa baase. Ammallee saalfattanu ammallee ni durii sin geenya ammallee abiyyin ajjeesuudhaaf teessanii mana ammattu inshaallah khayriidha yoo manaamate manaamni keessan khayriidha. Waswaasul khannaas garee keessaatis jirtamu namicho maali gareedhuma astaghfirullah ya rabbi nu baraare baraakami keessa geenye nuti akka dhageenyuti ergasi warri aangootti kenninaa yoo aangoo barbaadu jedhanii aangoo firraa darbatu jedhan innamma ammoo aangoo nu kennitan malee yeta abbaatu zarraaf
amma angoodha gaggamnu sudoo himne dhiiga obboleeyyan keenyaaf dhiiga maanguddoo meeqatu achitti rarraafamaa jiru rukutamaa jiru qeerroodha akkas dhiiga darbataa jiru deemnetu jaraa birmanne achi wajjiniin duune silaa bareedaa turre maal teessoon kun jannata seetanii moo qoy ijoolleen ammaas jala galtanii na arrabsitan abbaan dubbadhu irraa eenyu akka ta'e akkam bartani moo dubbicha sinis information ichis fa intin gabaasichi sin bira ga'ee jira waa eenyuun akka qeeqaa jiru eenyuun akka dubbataa jiru akkamitti bartani sin namas yeroo tokko sadarkaa sa rabbiin ol kaase inaaftuuni soobduun abbaa argite fiddee asirratti qamisi jaarti fiddee asitti maxxansite isa to'adhana jalaa jeesisee jedhee intina qalamitti cubdee fiddee rabbiin sadarkaa sa irraa gadi buusuu hin danda'u beekte insalfattummaati waan sobaa gabaasne maaliif dhuftee ati soba keenya saaxilta jettee keessaan bilbiltee nama arrabsita nama kadhatta ijoolleen tokko wanti isinitti himu barbaadu haqa jiru gadi baastanii dubbachuudha yoo hadda lubbuun keessan bahin sodaatina wallahi dhaamsa tokko isini dhaama anamma waan abiyyu yakka hojjate tokko fidee asirratti saaxil eebbaan barbaade dhufe waa'ee maaliif abiyyiin akkas godi baate saaxiltaa jedhee dhufee na dubbatu yoo barbaade na ajjeesu malee haqni haq khayrii isaarratti nan gargaara sharrii isaarratti hin gargaaru bakka gargaaramuu qaba bakka hin gargaaramne qaba haqa irratti du'i gandummaaf ummantanaa maqaadhaan du'in ዘራፍኔ ከሞቼ ገኛለሁ እድላችሁን ጠብቁ ምርጫ አመድፋ ጅርቱፍ አብይን መተረከ ካሱዳ ፈከከነ መራችሁ ማሊፍ በርባችሴ ምርጫ ነው ተጋፈው ለማን አከከን እንትናቲፋና ይብሰኑ መረጠም ይሆን ነው ጋፈ ሰነፍለተም አብይ ምርጫ ሰርፋ ጅሩ ደበርፈቴ ጅራ ታሰልቡ ከሰሪ መራችና ምርጭቸ ደበርፈቴ ጅራ እንዲ ደበርፈቴ ጅራ ጋፈው ለማን ወልቀየ ከሰነት ኤቢሱ ሶመ ከሰፋን ደበርፈቴኔ ጋፈ ሶመ ከሰ du'aan achitti akkas godhamuuf dabarfatee jira filannoo saamma dhufaa jiru waraqata qofasi intinaan eeggatinaasin sadarkichi dabarfatee talaalfዋል በቃ ወደ 1536 talaalfዋል ምርጫው ማሉመታ ከነ ወላሂ ዱፍተነ መዝሎም ሲፍተኑ ማሊፍ ገሩ ዙልሚን አመቅ ደረጃ ከነ ማሊፍ በርባጭሴ ዙልሚን አመቅ ከነ ማሊፍ በርባጭሴ ረቢን ሶዳዳቲ bar eenyunu haqarra dhufndubachu waan argine yakkatay dhiise irra dubachuun hinafu yoo abiyille badii qabaate badii isaa dhufne bittin jalaagonetti dubbanne gaafanne waan gaarii hojjete dhufne mo abbichuu ko jannaan sanaan achi osoo inni kayree hojjetu dhufne irratti ummata kakaasuun ummata facebook kana beektani ummata waa tokkotu argin kayee baqa nama shaayidu manni facebook kana irra kan guute amma kaametu ijjisaas gurrisaas argin namni tokko dhufe waan tokko maxxansinaan barruudhuma sana kaasee akka asifachi oofuu malee dubbiin koy kayriidha modho aan dubbi ammaan kana gadi bee dubbadhu kana yeroo tokko qofa miti kan nagaye beektanii irra deddeebine dhaggeeffannee sobaaf dhugaa ta'u adda baafne kaaneti gadi baane kan dubbannu abbaan kun of bare akkan waan irra jiru kan raaf qusatuuf mali sobaan kan waan intaani fudhanne dhufne asirratti maqaana maan dhuf amma saanaan maqaana maan dhufne abbichuu of beektanii garuu yoo dide dubbiin kun dhaabbachuu dide ammallee gara keessaatiin nama gaafanna gara biyyaatiin nama gaafanna yoo didanii dubbii kanarraa dhaabbachuu didani ebeeluu maqaan jaraas hojiin jaraas sagaleenis barruunis kunoo dhiifama ijoolleetu natti bilbilti gara keessaatiin pilis ijoollee natti bilbilinaa waa hunda gadi baafne kunooti ijji ummataa sin argaa jira jennee asirratti maxxansuuf deemna sanaan achi sa'atii kana ummatan nu jalaa dhumaa jira wallahi dhiiga an amma ajandaa kanarraa illee daqiiqaa 5 qofa dubbadhee dhaabbachuuf dhufe baay'ee sinta maaliif nama nu jalaa du'aa jira ummata arargeetu nu jalaa dhumaa jira dirree dawaa harmee dirree dawaatu bu'aa jirti dirree dawaa nagaa hin qabdu sa'atii kana garuu maaliif gadi baatanii irraan dubbanne maaliif hin yineef maaliif sagaleen taaneef nuti hanga walitti qabsoofne hanga walitti sharriyaannu gadi baane ummata kanaaf iyyaa nama munir qofatu dubbata waa'ee dirree dawaa ummanni maaliif callise an yeroo baay'ee wallahi yeroo baay'ee kanaan yeroo meeqa argeera
yeroo dhibeen dirree dawaa umti tokko ka'ee gara harargee kana dhibee namni gadi ba'ee dubbatu hin jiru beektanii maallaqaan bitamtee naan jettee boonaa kamisee laa wallahi maallaqa alhamdulillah fayyaa qabana nu jedha maallaqa utunaa kaffal utu maallaqa barbaade nama meeqatu dhufe abiyyi irratti duuli qarshii walitti qabne sii kenna naan jedhee na kadhata tikkeetti jannataa fiddee asirratti naa kenni naan abiyyi irratti duulu beektanii nama baay'eetu na kadhata sagalee dira sifixin godhe fiddee asirratti isin gadhiisu ani yeroo wanta kana information kaisa namna bilbilenatti mus rikardi godha beektanii abiyyi irratti duuli abiyyi arrabsi doolaara akka kana sii kennina illee kan jedhee dhufe na kadhatu jira doolaara dhiisiiti jannata tikkeetti fiddee yoona asirratti naa kennite wallahi abiyyi irratti hin duulu sababa mukanas gandummaa jedhaan gandummaa fi miti eessatti illee hadhalatu fedhu jarti giraay kanaan illee dhalate yaaduuf beektanii ani kaniin isa gargaaru hojii isaa qofaaf eenyullee sababa barbaade illee haa ta'u namootuma ani jaalladhuuf kabajuutu abiyyiin arrabsi abiyyiin akkas godhi jedhanii faan itti na kadhatu jechuudha abiyyi irratti hin duulu abiyyi irratti duulu inkaan qarshii doolaara dhiisiiti yoo barbaade tikkeetti jannataa naa kenna wallahi hin barbaadu macarrashaa no managraachuu macarrashaa no hin amma gurbaan tokko asii birriidhaan bitamtee naan jedhe wallahi birri alhamdulillah wallahi hangana ilmoon nama taabtee dalagattee jiraatu sanarra ani immoo kan koo xifii sanan dalagadha taabee jiraadha beektee qarshii sobaan dhuftuun barbaadu beektanii haqarratti immoo gadi baa hundi keessan dubbadha sanaan achitti waa'ee ummata dirree dawaati kan hin dubbachuu barbaadu ummata dirree dawaa torban kana keessa cafacafuu jiru beektanii garuu ani waan biizii tureef dubbii kana keessa bu'ellee dubbiin akkam loolisni akkam akka ta'ellee wanti adda qulqulleeffadhee illee adda baaseen qabu muniirtu viidiyoo adda suuraa adda gara keessaatiin natti ergaa wallahi waan baay'ee garaa nama madeessuudha waan baay'ee garaa nama dhukkubuudha ummanni kun takka wallahi gadaduun akkasii balaan akkasirraan dhaabbanne maaliif nama sagalee ta'utu dhabame moo jaratu keenyaa miti moo nama na ofii akkami dhabne qeerroon biyya keessa maaliif kaanii hiriiran baanee fi akka sababaatti illee ummanni kun nagaan buufii danda'a okay warri nuti ala jirru maaliif waa'ee kana gadi baanee hin dubbannee fi maaliif hin iyyinee fi daqiiqaa yoo xiqqaate ati daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 waa'ee kanaaf gadi baate kennite yoo illee gadi baate liiviyoo waraabuu dadhabde illee viidiyoo gabaabduu wayi gadi bayi waraabi gadhiisiif bara ummata nagaatu nu jalaa dhumaa jira wallahi ijoollee hadda viidiyoon tokko gadhiifame tokko argu ijoollee xiqqaate umriin jaraa 17 13 waan akkasiitu faantu dhiiga jaraatu lolaa jira akkam wanti kun nu dhukkubuu dide akkam waa'ee kanarraa dubbachuu dadhabne ijoolleen amma miidiyaa irra jirtan hundu keessanu ajandaan keessan gara waa'ee ummata dirree dawaatti jijjiirradha ummata waa'ee dirree dawaa dhumaati dirree dawaa fi waa'ee dhimma abbichuu amma gareen irratti uumame shirrii irratti oofamaa jiru kana irratti bareechaa xiyyeeffadha wallahi bareechaa xiyyeeffadha dubbii kanarraaf waa'ee dirree dawaa qabadha ajandaan keessan amma dhuka maanna'u dhiigni ummata dirree dawaaf amma imimmaan jala dhaabbatutti ajandaan keessan waa'ee dirree dawaa ta'uu qaba akkamitti dhiigni obboleessa keeti isin gubne akkamitti dhiigni imimmaan obboleessa keeti obboleettii keeti akkamitti isin dhukkubne miidiyaan keenya oo meerre wala OMN wala OBN wala OBS wala ONN essa jirtu waa'ee harargee waa'ee dirree dawaa maaliif gadi baataniin dubbanne maaliif nun gabaasne badin ummata kana maalinni sa'atiin manni irrachaaf qophaa'ellee gammachuu keessa jiru jarri inuma boo hay ira jabana kana arrabni keessa maasha Allah da wallahi rabbi sinirraa jaallatu no arrabat ndalanne arrabaan hin guddanne arraba keessan shaawritti qanna waan barbaadan jedha barreeffadha nuti dhiiga obboleeyyan keenyatu nu gubaa jira imimmaan haadhotii keenyatu nu gubaa jira kanaafu
dhimmi kan abbaan dhimmi kana laallatu eenyullee haa ta'u eenyu yoo erga miidiyaa dhabne ummata kana gad dhibee kan dubbatu miidiyaa ta'afi wallahi gadi baa dubbadhaafi sagalee ta'afi iyyaafi ijoollee argee qofatti dhiisina hundi keenya iyyuu argeedha sa'aatii kana hundi keenya iyyuu dirree dawaadha hundi keenya gandaan wal waamuu dhiisaa dhiiga keetu gannamaa jira haadha keetu bu'aa jirti obboleessa keetu miidhamaa jira obboleessa keetu lafarra reenfisa harkifamaa jira abiyyi fixee eenyu fixee as jalaa biitu ficcisiisa eenyullee haa ta'u nama yakka kana uumaa jiru qeerroon hiriira baate nu warri ala jirru sagalee ta'u fi erga miidiyaa dhabne warri biyya keessa jirtu immoo hiriira baatanii ummata kanaaf birmadhaa maal guyyaadhaan viidiyoon achi keessaa waraabamee gadhiifamu guyyaadhaan suuraan achi keessaa gadi ba'ee maxxanfamu kun wallahi waan baay'ee garaa nama nyaatudha akkamitti an viidiyoo kaleessa Muniir na erge tokko wallahi argee rafuu dadhabeedha maal jarana maaliif waan akkana maaliif wanta kana walirratti callifamee ilaalama erga wamti gadi ba'ee nu dubbatu dhabne hundi keenya sagalee walii ta'uu qabna gaafan ani miidhamee ati gadi baatee naayyuu gaafan ni miidhamee ati gadi ba'ee fi iyyuu kunumti miidiyaadhaa beektanii sagalee keenya kana waliif daddabarsaa gadi baa'u xiyyeeffannoon keessan waa'ee dirree dawaa ta'uu qaba Abdullatif Oromiyaa bututtuun eenyaabbe bututtuun se galtu xaafazee kashlabbee dirree dawaa yaa rabbiin beektanii ummata gara laafessa kana yeroo baay'ee miidhaa beektanii maaliif jibbeetii miti ummata gara laafessatu bakka hundatti nyaatama beektanii ummata gara laafessatu bakka hundatti miidhama waan jarri gara laafessa ta'anii nama dhiisaati bineensaa wajjiniin jiraatantu sa'atii kana akka kana lafarraa harkifame dhiiga jaraatu lolaa beektanii seenaa dargee yoo ta'e hundi keessan utuun hin dhaggeeffatin kan guddatanii jirtan yoo ammallee argaa jirtu jechuudha seenaa argee karaa diiniitiinis ta'e gara qabsootiinis ta'e wallahi akkan itti dhagaa guddadheelle jechuudha ammallee akkan itti dhagaa jirutti iyyuu jechuudha amma immoo gochii jararratti raawwatamuuf akkaataa jarriitti jiran kana yoon argu wallahi waan jaraaf hin malleetu taa jira jechuudha garuu yeroon argummaa Oromoon cal jedhee taa'ee dhaggeeffata maaliif boo'ichi jaraa kun muuziqaa wayii nutti fakkaatee moo iyyi jaraa kun immoo sirba wayii nutti fakkaatee moo laata osoo waa biraatiif sila miidiyaan kun hadha osoo waa biraatiif utuu cidha tokko ta'e sila miidiyaan kun hadha utuu lafti san ga'u garuu lubbuu nama meeqatu jidduu kana darbaa jira nama meeqatu du'aa jira nama meeqatu miidhamaa jira nama meeqatu dhakaadhaan mataan isaa tarsaafamaa jira nama tokko dhabne waa'ee kana gadi ba'ee dubbadhu wallahi na ummata taajjabuutti hin jiraan ofirraa eegalee osoo waa biraatiin walirratti qabsaa'uu dhiifne osoo waa biraatiin wal takaaluu dhiifne dhiiga keenya ummata keenyaaf ummata nagaatiif osoo birmanne sila rabbiin biraayyuu rabbiin rahmata nuu buusaa beektanii diina kana nurraa deebisa numatu walitti diina ta'ahu numatu waliif diina akkamitti rabbiin nuu rahmata ree way yaa rabbi kiyyaa wallahi ummata arargeetiif kan dubbate nama kudhanaa dhabnu ummata miidiyaa maqaa wal balleessu suuraa walii garagalchuudhaaf sakandii tokko keessatti sharrii meeqa facaafnutu hadha waa'ee arargee gadi baanee iyyinee fi sagalee ta'uuf dhabne jechuudha qophaa jara wallahi qophaa jara asifachi fifiguxo ummanni miliyoonni 55 jiru maal gandii biraayisa jira atti deemtee wallaliniif achi deemtee dhakaan darbatiniif bakka jirtutti gadi ba'i duutii jara du'a keenya dhiigni jara dhiiga keenya jedhi gadi ba'i bakka jirtutti inni miidiyaarra jirtu akkuma miidiyaarra jirtu inni bakka biyya keessa jirtu bakkuma biyya jirtutti
wanti akkanaa maa nuuf hin ta'u beektu maaliifi waan akka kana nu waadoochees hin beeknu nuti walirratti duuluu walta kaaluu malee waliif booyuun nuuf haraama ta'e waan isaa wallaale zabana kana amma akka tokkotti jirra wallaahi baay'ee nama saalfachi zabana kana akka tokkotti jirra isuma mallattoo qiyaamaa jedhan sana natti fakkaata beektanii yeroon argaanu akka tokko na sodaachisuu gale ummanni isaa naatee tokko waliif hin qabu osoo naatee walii qabaanne miidiyaan sila ummata guyyaa guyyaadhaan akka jirmaa kufuu kana sila gadi baasee reeffa jiraanu maxxansaa sila sagalee ta'ee fi gadi ba'ee dubbata ana ammaan kana wallahi waan baay'ee irraa dubbachuudhaaf illee waan keessi namaa miidhamuudha beektanii ijoolleen adara rabbiin isinitti ta'u ijoolleen as jira yeroo biraa dhufnee muuziqaa jennee peejii keenya guddifachuudhaa jennee asirratti gadi baanee iyyinu ajandaa keessan gara ummata dhumaa jiru kanatti naanneffadhaa hanga ta'e furmaata hin dhabnu hanga ta'e sagalee taanaaf bara harkituu taa marqaaxaa fi qofaaf ajaadha jette jedhan maanguddoon tokko no harkatuu taatiin wal qabannee waan ummata kanaaf birmannee iyyine gara feeneen illee guyyaa tokko milkaa'uun niifnu yoo torbee tokko iyyine torbee tokko keessa guyyaa tokko dhageettee argachuu dandeenya maal har'as kun ummata har'a du'e booris ummata har'a du'e booris video maal ummanni kun maal dhume bar ummanni ummata dhumaa jiru akkamitti makkadarra kee mataa keenya makkadarra kaayyenne rafnee bulla wallahi ijoollee dhiiraa shamarraanii maanguddoo dargaggoon wallahi bakka ajandaa keessan garuu ummata dhumaa jiru kanarratti achi naanneffadhaa wanti biraa isaan qaqqaban wanti biraa wanti hunduu harka rabbii keessa jira wallahi nama duuniyaarra jiru falmuu dhiifnee gara ummata dhumaa jiru kana ajandaa keenya anaanneffannu riskiimni wayis addunyaanis wanti biraa rabbiin harka jira eenyuur kayyuun jiru waan rabbi harka jiruuf nu asirratti wal cinquu dhiifnee iyya namaaf haa birmannu osoo iyya namaatiif birmanni rabbiinis immoo nuuf rahmatuu danda'a ummanni kun wallahi maqaa qofaaf biyya artistoota biyya maali jenne maqaa qofaaf jara faarsummaa godha gaafa jarri aadanu yoo wajjiniin naanne gaafa jarri boon yoo wajjiniin hin boonye yoo gaafa jarri dhiigni jara gannamu dhiigni jara dhiiga gooti jenne gadi baaneen falmineefi maqaa qofaan faarsuun maqaa jaraatiin waamamuun qofti nuyi gaadha keessa du'e ulamaa meeqatu keessa du'es keessa jira ammas taanaan ummata biyya abbaa arge dhufe amma kana biyya ulamaa meeqaaf hayyuu meeqatu amma dhiiga isaatiin ummanni lafa dhiichisu jechuudha yoo xiqqaate alaabaan nuti amma qabannee akka kana addunyaa dhiphifnu kuni osoo ummatni arargeen jiraanne alaabaan kun hin jiru beektanii dhugaa dubbachuun firooma hin kutu yoo naan ijaan qaqqabadhee umriin qaqqabadheen argine iyyuu jechuudha alaabaan dhumte amma keenya jennee offannee akka feene taane jiraannu osoo ummanni arargeen jiraanne alaabaan sun hin jiru baachuun ani dhimmi ilaallatu mootummaa Oromiyaa ta'ee Dr. Abiy Ahmed ta'ee abbaa fedhe haa ta'u ummata kanarraa roorroo kana dhaabuu qabu ummata kanarraa roorroon dhaabbachuu qabu bari biyya Oromoo bilisummaa deebi'ee Oromoon afura fudhatee akka fedhe Finfinnee keessatti dhiichisu jarri barreen faarkisu lafarra maqaa jaraatiin nu hadda maqaa keenya iyyuu kabajannee waamamne bakka hundatti kabajaa argannee addunyaan nu waamtu dhiiga jaraatiin ammas taanaan dhiiga jaraatiin nu daangaan kan eegamte balaa dhufaa jiru hunda kan nurraa deebi'u daangaarra dhaabbate ammas jara
osoo jarriin jiraan jara dabarfatee sila hunda keenya xaraga ammas taanaan gaachana kan ta'e balaa meeqa nurraa deebisaa jiru jara duraanis kan waa meeqa nurraa deebisees jara garuu hadha sagaleen jaraa ukkaamamee nama sagalee ta'uuf dhabamee abbaan feete dhufte duriyyeen abbaa argite kottee duudaan abbaa argite amma dhufte dirree du'aa keessatti ummata seena qabeessa akka barbaade dhiiga dhangalaasti beektanii garuun immoo dhugnee nyaannee dhiqannee uffannee rafnee kaanee akka feenee taana umti tokko dhukkubni jiraan nutti hin dhaga'amne jechuudha. Aanatu miidiyaa jiraati situu miidiyaa jiraati dirqama miidiyaan qofti jiraachuu intinaa hin barbaachisu. Yoo namni 5 namni 6 namni 10 gadi ba'ee irraa dubbate nama 5 nama 6 keessa sagaleen nama tokko furmaata argachuu danda'a furmaata fiduu danda'a. Ani wallahi dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin ummata arge kana yeroo hunda dafee na cabsaa beektanii waa'ee seenaa jira dhaga'uuf waa'ee seenaa jira dhagaa guddanneef dhugaa ammoo seenaan jira seenaa dhugaati beektanii takka bishaantirraa takka dhakaatirra jedha Oromoon ummata duraan gaachana ta'e ummata Oromoo dhaabeetu sa'aatii kana roorroon itti hammaattee jirti. Qeerroon dhakaadhaan itti rukutamaa jirti. Poolisiin illee itti deebitee isii ta'e walaa maalitti akkamitti dhukaasa ta'e maalitti dhukaafama akkamitti maaliif ummata dhukaasa itti dhukaafamu dhiisiti sa'aatii kana gaardiidhaan ummata gaardiin deemuu qabu bar. Wallahi dhukkubni jaraa kun namni sinitti dhaga'amu didee hangaruu yoomillee dhukkubni jaraa dhukkuba kooti dhiigni jaraa dhiiga kooti boo'ichi jaraa boo'icha kooti. Ummata kana baay'ee kabajaa an jibbaa ummata tokkollee hin qabu ummanni keenya hundu tokko nuti hundu soomnee wal dhinnees summii walitti facaafnees yoo wal jibbinees ummanni gaafa rakkoo akkam beekutti tokko beektanii ummanni gaafa rakkoo hundinuu tokko jecha qofaan osoo hin taane gochaan isa agarsiisuu qabna. Bar dhiigatu hiddatu nama rifata hiddatu nama roommaa bar yeroo umti tokko bakki tokko umti tokko kaatu osoo hin jaallatin haa hiddatu si roommaa. Way Harargee koo wallahi biyya ulamaa biyya musliimaa biyya hayyootaa biyya kabajamaa biyya goototaa tari abbaan argite amma galte akka barbaade keessatti akkas burraaqu tokkichi ani jechuun waan dubbisaa guddattanii waan dhagaa guddattanii hanaadha soon deddeebi'ee irratti kaasee dubbadhe faayidaan qabu beektanii hundi keenya qalbiin keenya nafsiyyaan keenya beeka. Osoo wal arrabsuu osoo wal qeequu osoo maal lubbuu namaa balleessuudhaaf waan biraatiif fiiguu dhiifne ummata nagaa kanaaf birmannee gaafas kan keenya immoo waa biraa wal qaqqaba hin qaqqabna waa biraatiif gaafas itti rabbiin iyyuu nu qajeelchuu danda'a. Garuu ummata amma sakaraan itti hammaatte gadi baa'uu ol galuu dadhaban kanaaf birmannee sanaan booda gara biraatti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Irrachallee silaa Finfinneen jaraafuun geessu beektanii ijoollee kanaadha akka kana intiidhaan tumamaa jirtu kana. Silaa irracha kana fiigicha Finfinnee kaleessaallee silaa jaraafuu hin ga'u ture. Har'a garuu qeerroon dhiigas akkas godha bo'aa jechuudha sa'aatii abbaan ergasii sagaleen saatuun dhaga'amne waadha burraaqa kunuu lafarra ka fedhe. Umrii jaraa qabsoo keessatti fixanii jarri amma yeroo namni gammadu keessa jarri bo'aa dhiiga jaraa lolaasu. Wanti kun nurraa dhaabbachuu qabaa nurraa dhaabsisuu qabu yoo wanti kun dhaabbachuu dideelle nus nagaa hin qabnu gadi baanee iyyuun keenya hin hafu. Ijoolleen miidiyaa kanarra ajandaa keessan gara biraa dhiisaatii ummata kanaaf sagalee ta'a. Numatu walii gabaasa numatu walii miidiyaadha numatu waliif iyya numatu waliif dhiiga numatu waliif birmata.
Anaa callisu ormi dhufe waa'ee jaraan dubbatu. Sii callisu ormi dhufe waa'ee jaraan dubbatu. Hangan danda'een gadi ba'ee mata yoon illee bakka sana argamee jira gargaaruu dadhabee asirratti waa'ee jaraa dubbadhee uummataan dhukkubee anaaf kunillee furmaata tokko. Jaraa dhukkubsatu jaraa boo jaraa dhiiga jaraa dhangala'u garuu anas mana keessa taa'ee nagaadhaan kolfee jiraachuun kun anaafu jechuudha. Ni saalfatama anaafu maqaanaan ta'u. Yeroo wanti tokko ajandaan argame gadi baanee asirratti lafa dhiphisuurraa lubbuu namaatiif osoo akka kana iyyinee furmaata tokko waliin finne silaa bareedaadha. Wallahi baay'ee tokko dadhabne ani garuu gara kanaa wanti tokko tole gara kanaa wanti tokko jiga yeroo kana immoo iyyinee asiin wal qabne gara sanaa immoo tokko jiga abbaa muruu sun beeku. Allo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa jirtaa? Alhamdulillah kami. Bareeddudha galatoomi wallahi nuuf jiraadhu umriin kee nuuf dheeratu hamtuun sin argin bidillee hamtuun sin argin amiin hamtuun sin argin abshir هما مت إن شاء الله ومتون دنون دربا هنگته كفنا نويسي سانگته بيكتة دوغانين قلتي ملين چتو بكون دتي چتو دوغاكيتي أررجي جتشون بشار لغاتي أررجي جتشون إشي غرانجرا بشار لغا والله أنا أرجيرس كيستيس نادي جاركارت نادي أررجي جتشون غرانجرا بشان إشي بيا غوتا بيا علموتا بيا مسلمة biyya kun rakkataadha kun kananiyaadha kun badduudha kun fokkattuudha kan hin jenne kan walitti hammattee teessuudha arargee jechuun dirree dawaan kan amma baddee kun jechuudha ishii wallahi ni beekna wallahi hunda keenyatu beeka yoo keessa deemnee karaa jirru sagalee haa taanuuf karaa jirru sagalee haa taanuuf rabbiin si nuuf ajraachisu umurii kee rabbiin nuuf dheeressuusi آمين إن شاء الله أبشر ماتي وهنده بيكان وان كيسا كأكس بوتسولي إما برالله كرفون كي وابراك تيلي نو كيسان والبيكنا كن اللي وقادا وان نبوتسو والله وان الربا نمدو ودا أبشر ما والله بكا جرت اللي وجنين جرانا أمتا يوسينا جرات أغان اللي أمتا بيكتي وان كن جرا مدى تسميتي والله كيسي كينا بيك أنا سين باي ستارة نمبيكا كان ورا هررجي وان قطو ننجرو وري مسلمته وري نم أروموته أنا أرومو دجده غندان والقودو ديسه سغالي هتا وفندساتو يو سغالي هتا نوف اگر غارو برا هدا ابن ربي غدي تر برا هدا ابن جدان ور هررجي إن شاء الله أبشروا ما والله باري دعاء دام برد أبتشودا أما سي مهانغدان دينيا كنو سغالي تاني في إيجوك أبنا أمانيكم باية ميدا منيجرو والله دوري كاساني أبسو أماني ورمو أبان أرغر في عمرتو تالو كان إيجا جرات اللفي جرات اللفي بك كان غاي علابان نوتي أمك أباني علابان نوتي أمك أباني أكا كانت تالو كان يو إيجا جرات نسو أرغن انجراني علابان أماني كبتي مراتو كل اللي علابان كن انجرو وغايو دباني علابان كان an duranu qabe jechuudha kadir martu an keesi kan kona mada yeron sura sa arginam bo wallahi kadir martu jechuudha ijoollummaa sarraa ka'e bifa sabar eddu sana kan itti jijjiirratti saba saatiif lammii saati oromummaa saati jedheeti kan waamee qarragee jechuudha mucaan kun akkasuma arargiin walii galatti jechuudha oromoo qulqulluu kan garaan xadiilaati arargee jechuudha ishii wallahi waan adagaan kana jirarra gahuu miti jarri jechuudha dubartiin jara dhiirri jara xiqqaan jara guddaan jara wallahi gaachana ummata oromooti dhugaa dubbachuudhaaf garuu ammaan kana roorroon itti hammaattee jirti roorroo jara ammoo hundinuu akka maaltu na dhibee jechuutti irratti dhiifamee jira maa beektee wallahi namni gaarii aslan addunyaa irratti homaan argatu rabbiin biratti yoo ta'e malee ani irraa callifamuu hin qabu jedhaan akka kootiitti irraa callifamuu hin qabu iyyamuu fi qaba ها إياموفي ساري أسامي اسمالي بچالو مجدي أما إرغسي سينون إيجيتي مالي في سين چالو مجدي سيني دين دبدي مال ساتي سينيس تغالي سيا بابا سينيس
dadhabdee son taane isinillee beektee bakkuma isinis uummata gargaaruudhaaf uummata Wallootii fi bakka hunda fiffiigdi isinillee irraa laalluu anaaf situ Saaliyaa Saamii dabar waa'een Dirreedawaa Saaliyaa Saamii qofa hin laallatu ani Saaliyaadha ati Saaliyaa hundi keenya iyyuu bar argee kan du'aa jiru Dirreedawaa qofaa miti bar hunda keenyatu du'aa jira hunda keenya amma sa'aatii kana miti gandaa wal kan maqaa Dirreedawaa qofa dhawaa moo son taane anis du'aan jira bar anis keessi koo miidhamaa jira bar dhiiga kootu dhangala'aa jira dhiiga keessa dhangala'aa jira jechaan kiyya Saaliyaa jechuun kiyya isinis kan akkana gubattee jettee yoo miti kan akkana gubattee akka kanatti jirtu siin bakka hundatti gandaan utuu hin qoodini sabaan osoo waliin qoodini siin bakka hundatti kan dhaabattee isin dhalaa osoo hin taane wallaahi dhiira onnee sibiilaati si jechuun. Sa'aatii kana Saaliyaan maaliif hin dubbanne jennee irraa callisuu hin qabnu. Ani Saaliyaa ati Saaliyaa hundinuu inni liivii waraabeen hin beekne yoo liivii waraabuu dadhabdanii viidiyoo gaggabaabduu waraabaatti gadhiisa. Wallahi dhugaa dubbachuudhaan wanti kun waan callifamee ijaan laalamu miti bar. Waan keessi namaa madaan keenya deemee duraan qoodaan malee